Ani kan na dhibe of hin boontuun viidiyoo tana eessuma isaa fidde. Intala biyya Namni baraate maraatiin asgenya ni wada rambate kai. Of hin boontuun tuqina ayyaana of hin boontuu sinin oofallo. Anchi bareedaan waan darbe dagate yaadatta ofiin boontuu jalqaba ishii. jalqaba ishee ofiin boontuun baqaamii boocheetii Oromoo akka gargaaran taasiste garuu gastii kanarraa akkanumatti jirra. Ishii fi araarsatu nurree hin dinne dhugaa dubbachuuf taanaan mataan kun hin dide. Ishii fi araarsatu birrii gashee. Isa dagattee naarrabsite kaashiin pooppoon dhiira gaarreeji. Gaafa viizaa ishee ba'ullee kan jalqaba viizaa ishee forjidii akka ta'etti mi'aan. Naan tuqina ayyaana bayyi sin hin maartu. Oda gadi baatee uummata irratti hojiin galtee too waan ta'e shaqqalatti mana madaamiti. Intala hojii mana sadii seentee baateedhaan fiddee. Injiru kan inni quufanii laayivii irra taa'anii too akka barbaadanitti maaggeexasu. Toni gifti too dhiira 90 ofitti fincoofsisuu bartee suusitti dhaadhamu geejjiba. Maakiffaan biroo walitti sassaabanii fi maadhaan hojjettee naan bunaan an daffisa jettee duraan. Itoophiyaa keessatti harbeeggoo bananitti kennuudha. Harbeeggoo san banattee dhiiruma dhufee darbe tuffee lolla'aa jiraata. Tuffee dhiiraa dhiqaa jiraata. Anchi poolisii asirraa bar. Isaanuu dhiirri ishii bira dhaqa sun of eeggachaa kaalsii 2-3 darrabatee uffate. Yaadachuu. Hojii akkasii yoo ta'e malee hojii biraa hojjechuu hin dandeessu kuni bakka tasaabadde. Naatu lama galcha lubbuun. Warri maatiin keessaa seeraan qunxuuxanii gadi qabanii tumanii sin guddisan maatii keessanii galata galchaa dhugaa rabbii jiru. Dhugaa waaqa. Jala irtaan of hin boonu kennaatu lama galchimee modii tarra qaqqabte. Galcha goon seentan. Rakkise. Akka biree isin ganamni kun wayyaa sanitti qaba. Maal wayyaan itti qabaa kun of hin boontuun miidiyaa luka tokkoon dhaabdee waan. Of hin boontuun akkuma beekte goggooti baakkish. Nuti waa jechuuf of hin boontuu sodaanne. Eessa guurti yoo kana eessumaa as guurti sila footoo. Wuy isheen hin nabdoodhis. Yaa ta'u waanuma kamiifuu tattaabadhaa ishii. Nanti saya setartani, temtani ada senis, masih fish, soalnya senjala bay, bal senggol, nggak di sini tecus, gam major tai. Yura, nana kesampul kok tentang harga dari emas nih. Nagar tuh. Iya. Kita kena. Kita lupa. Jangan mama lataf temu. Mau kan pokok di rata lain pol pare di pol ku makan mana mana.
No, fin bontu ti yadhiise ishee bareedduu kwaanii si kabaja. Jaaladha. Kabajaa guddoo siif qaba. No, laalu biyyee ani. Jechuun nama madaalu waliin illee deemu. Lammaffaa immoo ofii ishiiti jiraattuu dhiisaa dhugaa rabbi. Dhiisi. Lubbuu ana siin jedhee bareedduu koo dhiisi ishee. Ofiin boontuu dhugaa rabbi atiin taatu. Utaalloon irree naqabeeraa sagaleen koo duudee jira. Maal sitti fakkaate lubbuu? Wanti dhiyaatan gosa Itoophiyaatti kan dhiira tokko lamaa dhiisi kan dhiira 200 horiitti shiggireella. Rakkoo yeroo harmaatii madaalitti keessan asitti garuu sun hin jiru habiibti itti hormattisee saninuu dhiirri du'e akkuma fiinya takuu kee biraate. Lubbiyyee ofiin boontuu. Ofiin boontuu gaa waaqayyoo jechuudha Kiristoosi. Ati nama hubaturreedha nama beektudha. Ani akka nama tokkootitti dhugaa waaqayyoo ani baay'ee si kabajaa baay'ee si jaaladha. Bakka irraan dubbatiin dhugaa rabbi Kiristoos irraan dubbatiin dhiisi maaliifi maal fanniisi siin jedhe dhiisi lubbuu anuma dhiisi siin jedhe dhiisi maaliif namni kun erganaa ta'a jettee waan barbaaddaa taate dhiisi. Lubbuu dhiisi ilaa itti yaaddeetiin kan arrabsite ana malaali oduu haasofni jalaa hamallate maaliif tokkoffaa xiqqoo nama hanqina barumsaa qabulleedha. Lammaffaa daa'ummaa qabdi. Sadaffaa laadha qoy kaalaa lubbuu sa'aatii umurii biddaa keessatti lubbuu dhiisi qoy umurii biddaa keessatti nama haadhaaf abbaan qabne oduu haatiif abbaan guddisee xiqqoo ishee obbo maalan beeka lubbuun nama gadi guuraa yeroo moodii tara keessa takaakkale anaa namuusu kaa. Anak sarwana karena dia berarti dalam dan jadi nama sini udah mereka situ itu gadi harta gitu ya. Ati sai. Dia malu ofin bontu dia lubu dia sing kabaja lubu ya kasih sih. Si bareedduu koo dhiisi. Kasih jadi kau tikong. Si kabaja akkasuma namni akkuma si laalubu namni akkuma namni ani mana nama takkaa seenee kan hin jenne dhugaa rabbi waan si kabaju waan kabaja achi bakka kabaja bakka hundaa hin beekta waan ta'eef haadhu. Kau sinjala desin kabaja waan ta'eef dhugaa rabbi kaasi unka video wasanuu kaasi dhugaa rabbi biraa beektu godhe dhugaa rabbi. Maal kaas? Laa dhiisi lubu. Budi singgara si bakka si bo garabbi ko di ana mo do atina doctor ste yenta kenna la dageeffad yenta kenna wonna kana sirran bare dootte ari anti eta kuma amna jette jette jedhe tanan ofitti garabbi masi san irratti waraabe